Abjuudhaan nama du'e ka booyuu fi ka kolfu yoo garte tolinna haala isaatii fi akhiratti raahaa argachuu isaa irratti hiikama. Lammaffaa warra isaa ka duniyaa irra jiru irratti gammaduu fi gammachuu dhabuu isaa irratti hiikama. Booyicha sagalee qabu yoo ka ta'u taate akhiratti azzabamuu isaatii fi deyniin namaa isarra jiraachuu irratti hiikama. Yaamicha dabarsuu isaa irratti hiikama. Warra isaatiif sadaqaa fi du'aayii akka isaaf godhan. Abjuudhaan namni du'e ka booyee sana booda kolfu yoo garte umurri isaa hamaa ta'uu fi amantii dogongoraa irratti du'uu isaa irratti hiikama. Abjuudhaan nama du'e ka booyuu fi ka kolfu yoo garte tolinna haala isaatii fi akhiratti raahaa argachuu isaa irratti hiikama. Lammaffaa warra isaa ka duniyaa irra jiru irratti gammaduu fi gammachuu dhabuu isaa irratti hiikama. Booyicha sagalee qabu yoo ka ta'u taate akhiratti azzabamuu isaatii fi deyniin namaa isarra jiraachuu irratti hiikama. Yaamicha dabarsuu isaa irratti hiikama. Warra isaatiif sadaqaa fi du'aayii akka isaaf godhan. Abjuudhaan namni du'e ka booyee sana booda kolfu yoo garte umurri isaa hamaa ta'uu fi amantii dogongoraa irratti du'uu isaa irratti hiikama.